Yoo yaar ka fuuni ashamaa jalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanittis na dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoowwan guyyaadhaan qaban qabannee isiniif dhihannee jirra. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Hiriirri yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti barattootaan adeemsifamaa oolee jira. Sababni hiriira kanaa ministeerri barnootaa seera haarawaa baasee hojiirra oolchuu akka ta'e kan himamuu fi xumura irratti hiriirri kun gara mormii mootummaatiitti akka jijjiirame himame. Guutuu odeeffannoo keenyaa keessatti qabannee isiniif dhihannee jirra. Poolisoonni fi milishoonni obboleessa Dr. Toraa Bariisoo hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa kan ta'e Shawaa Bahaa Maqiitti ajjeesuun dhagahame. Guutuu odeeffannoo kanas qabannee isiniif dhihannee jirra. Godina Harargee lixaa aanaan carriitti humnoonni mootummaa dargaggoota 8 lubbuu dabarsuu jiraattonni himan. Irra deebuudhaan ashamaa harka fuuni jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo kana qofaa miti kan biroos qabannee isiniif dhihannee jirra. Osoo gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Barattoonni yuunivarsiitii waggaa sadaffaa erga xumuranii booda labsii waggaa tokkoffaa tajaajila barsiisuu akka kennan dirqamsiisu bara 2019 irraa eegalee hojiirra ni oola jedhame. Bu'aa fi mindaan barsiisotaaf dhiyaatu gahaa ta'uu dhabuu isaatiin hanqina barsiisotaaf sababa ta'uu isaa ministeerri barnoota Profeesar Biraanuu Naggaa miseensota mana mareetiif himanii jiru. Kunis barsiisota haaraa gahaa ta'een oomishuuf rakkisaa akka godhe ibsanii jiru. Namoonni digirii jalqabaa qaban koorsii mala barsiisummaa waggaa tokkoffaa fudhachuun barsiisummaaf gahaa akka ta'an ministeerichi eeree jira. Haala kanaan lakkoofsi barsiisotaa guddisuun ni danda'ama jedhaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa tajaajila barsiisuu yeroo kennan jaalala ogummaa barsiisummaa horachuu akka danda'an ibsanii jiru. Bara darbe oolmaa daa'immanii irraa hanga kutaa 12ffaatti akka biyyattiitti barsiisota 600,025 kan jiran yoo ta'u bara kana lakkoofsicha gara 700,000tti ol guddisuuf hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Seera haaraa ministeera barnootaatiin bahe kanaanis hiriirri yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti barattootaan adeemsifamaa oolee jira. Sababni hiriira kana ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa seera haaraatti jijjiire kana tasumaa hin fudhannu jechuudhaan mormii jabaa dhageessaa oolanii jiru. Yuunivarsiitiilee hiriirri mormii itti taasifame muraasa keessa yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Bulee Horaa, yuunivarsiitii Amboo, yuunivarsiitii Wallaggaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti barattoonni seera haaraa ministeerri barnootaa amma baase cimsanii mormuu itti fufanii jiru. Akka seerri haaraa jedhamu kun jedhutteedhaan barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa keessaa hiriira ba'an. Yuunivarsiitii keessaa waggaa 3-4 barannee booda osoo waggaa tokko eebbaaf nu hafuu hin xumuratin ganda irraa dhufnetti deebinee sababa hanqina barsiisotaatiif jecha ganda irraa dhufne barsiisaa taanee erga barsiifnee booda waggaa tokko booda deebinee qormaata bahumsa yuunivarsiitii irraa fudhannee eebbifamtan jedhanii seera haaraa baasan kana gonkumaa hin fudhannu jechuudhaan barattoonni mormii jabaa dhageessaa jiru. Akka dhagahamaa jirutti yuunivarsiitiilee kanneen hiriira bahan malee baay'een isaanii komii qabanii fi hiriira bu'uudhaaf qophii ta'uu dubbatamaa jira. Ergaan Jawaariif Amboo yuunivarsiitii irraa rakkoo barattoonni qaban jechuudhaan ergameef akkas jedhama. Amboo University just for student dhugaa qabna haqaa fi hanqinni keenya nuufaa ilaalamu ila waa hubadhu cubbuu fi seera maleessummaan barattoota yuunivarsiitiidha waggaa sadaffaa irra jiranii fi barattoota isaan duuba jiran irratti ta'aa jiru tokko lama miti. Cubbuu ministeerri barnootaa barattoota kana irratti raawwataa jiru muraasa isaanii tokkoffaa kana dura barnoonni kutaa 10tti xumuramee qormaata biyyoolessaa fudhatama barattoota amma yuunivarsiitii marsaa sadaffaa jiran irratti dhaabbate. Kun immoo miidhaa gurguddaa barattoota irraan gahee fakkeenya kana dura barataan kutaa 10tti qoramee kan qabxii dabarsiisaa hin finnee fi hanga kutaa 12tti barachuu hin dandeenye kolleejii garaagaraatti ogummaa barbaade waggaa 2-3 fudhatee akkasumas kan teeknika baratee ogummaa garaagaraatiin gara hojiitti bobba'a. Kana jechuun amma immoo waggaa 2 dura ogummaa adda addaa ittiin baratu barattoonni kutaa 11 fi 12 barsiifamaa jiru. Kun ammoo miidhaa inni fidee fi fidaa jiru kan walumaan argaa jirrudha. Lammaffaa barattootuma kana irratti qophii fi alduree tokko malee gannuma tokkoon ol ka'anii gaafa qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12
barnootaa fudhatan yuunivarsiitii qoramtu jedhame yuunivarsiitii geessanii qoran. Akkasumas kana dura qabiyyeen qormaataa kitaaba kutaa 11 fi 12ffaa qofa keessaa bahu ji'oota ganna lamaan qormaata fudhachuuf hafe keessatti qabiyyeen qormaata keessanii kitaaba kutaa 9 hanga 12 keessaa baha jedhame itti himame. Sadaffaa sababa isaan osoo sirna barnootaa fi qulqullina barnootaa hin qulqullaa'in barattoota qoruu qofatti xiyyeeffatanii fi haala garaagaraatiin qabxii gadi aanaa galmaa sababa kana barattoonni murtaa'an waggaa tokko yuunivarsiitii rimeediyaal akka baratan qorumsi biyyoolessaa si'a lammaffaaf akka qoraman jedhame murtii lama si'a tokko irratti murtaa'e. Murtichis tokkoffaa waggaa tokko birrii kee gubdee baratam. Lammaffaa qormaanni biyyoolessaa yuunivarsiitii baheesiif ergamee qormaata biyyoolessaa si'a lammataaf qoramta. Kunis miidhaan isaa ifa jira. Afuraffaa fi inni ijoo dubbii chaalenjii kana hunda dandeessee erga ati as geessee barnoota kee adda kuttee deemtee waggaa tokkoof barsiista. Achi immoo deebitee barnoota kee itti fufta. Murtii ministeera barnootaati immoo tapha ijoolleeti. Shanaffaa erga yuunivarsiitii seentee kana dura kallattiin dipaartimentii filantee seentaa barnoota kee itti fufta. Amma garuu firishummaa koors waggaa tokkoof fudhatta. Isayyuu osoo koorsichi waan fayyadu ta'e baay'een isaa kanuma gara gadiitti baratte qofa. Murteen kun tureera garuu dura akkasii miti. Walumaa galatti dura digrii barachuuf kutaa 10 irratti waggaa 6 qofaa hadha digrii barachuuf kutaa 10 irratti waggaa 9 hanga 11ti. Keessumattuu barattoonni riimiidiyaalii baratte ergaa fi kaayoon mootummaa kanaa maal akka ta'e namni galeef jira. Hanga cubbuun ammaa kanaa ilmaan hiyyeessaa irratti ta'u mucaan tokkotti ilma hiyyeessaatiif dhaabbatu maaf dhabame jechuudhaan yaada kana Jawaariif erganii jiran yuunivarsiitii Amboo irraa. Egaa tuttuqaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Isinis laayikii fi sheerii tuquun dagatinaa namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya itti nuti isin dabarsinaa isinis amma buraan faana turaan affirraa keenya. Milishoonnii fi poolisiin Oromiyaa obboleessaa Dr. Tolaa Barisoo ganaa biiroo barnoota Oromiyaa kan ta'e Shawaa Bahaa Maqiitti ajjeesan guutuu odeeffannoo kana akka tanutti nuuf erganii jiran. Ajjechaan biyya teenya goolaa jirtu mana nama hundaatu ni seenti. Kunoo milishoonnii fi poolisiin obboleessa Dr. Tolaa Barisoo ganaa biiroo barnoota Oromiyaa Shawaa Bahaa Maqiitti ajjeesan guyyaa 3 dura gaarii yaabbatee osoo deemaa jiru rukutanii kaleessa du'e awwaalan har'a. Maqiin bakka baatee urgeessaa fi namoonni 100 waggoota 3 darban itti ajjeefamanidha. Dambal Barisoo jedhama obboleessa Dr. Tolaa Barisooti. Milishoo fi poolisiin humna addaa Oromiyaatti gaarii irra osoo jiru rasaa 3 rukutanii saaman kaleessa du'e booda irra obboleessa Dr. Tolaa ta'uu erga beekanii booda wal nyaatuu eegalan. Magaalaa Maqiitti dhumaatiin deemaa jiru sababa tokkomlee humna saamichaa bobba'een waggaa 7 deemaa ture. Har'a maatii kaabineelee galaafatee jira. Ibiddi kun mana nama hundaatu seenaa jira. Garuu maal godhaa hawaasni kanaaf waaqni haa birmatu jedhama. Godina Harargee lixaa aanaan carreetti humnoonni mootummaa dargaggoo 8 lubbuu dabarsuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni jedhanitti dargaggoota kanneen qaamoleen mootummaatu mana isaaniitii qabee jedhan. Sababni isaan mana isaaniitii fuudhaniif qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun gara jabeenyaan humnoonni mootummaa lubbuu isaanii dabarsan jedhan jiraattonni. Kanneen humnoota mootummaatiin lubbuun isaanii darbe Abdurrahmaan Mahammad Aliyyi, Durseessaa Umar Sheekaa, Najiib Huseen, Muktaar Adam Nuuree fi Gurmeessaa Mahammad Zeenii, Naasir Hamdoo, Eliyaas Hamdaa, Ammiyyuu, Jaafar Shaafii, Abdurrahmaan ta'uu jiraattonni himanii jiru. Gochaan akkanaa wal fakkaataan godinaalee Oromiyaa guutuu keessatti akka raawwatamaa jiru jiraattonni himanii jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qaban isiniif dhiyaannaan ganuma odeeffannoo kenna biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yaada qubatan komantiidhaan nu barreessaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.